wanni isiniin gaafi bareedu takkaatu asitti ta'e ani ni murteessaa galmaan ga'uu irratti gini ni rakkadha waan murteessitu san dhugaadhaan feetaahi dhugaan jaalatta waan san murteessu san sitti dhugaadhaahi yoo sitti dhugaa taate murteessuuf sin dange ani garuu galmaan ga'uu na ulfaata maal gochuun qabaa jaa okay murtii galmaan ga'uun akkanuma lafaa ka'anii laaftuu miti dura waan san hangam takka barbaadna akka nama bishaan dheebotee murtii bishaan dhuguudha dheebuu waan sanii ni qabda yoo dheebuu waan sanii qabaatte murteessuun sin dhibdu obboleessa kiyya obboleettii tiyya qaceelloon na dhagayaa waan san hangam takka dheebuu qabdaniif galmaan gahuudhaaf waan san fedhu wanni san maal si jijjiirtish yoo gamanaan si galuu baatte murtiin ati murteessite san tanaaf na fayyaddi san jalaan qab ogguu murtii murteessitu tanaaf na fayyaddi yoon tana god akkaan reefu jeesan sigaaraa tamboo xuuxuu dhiisuun kiyya fayyaaf na fayyaddi argite fayyaa qaama kiyyaatiif hawaasa keessan na deebisti ijoollee tiyyan jeetu haadha manaa tiyyan jeetu amma hagamta akka nama barbaachisti yoo kanatti gadi galmaan gahuu ni dandeessa yooniif ammoo akkanuma lafaa kaatee murteessite gaafa sitti tole hojjettee gaafa sitti tole hojjete dura dubbii san hagamta akka barbaaddaa yaada jiru irratti ilaali una murteessa okay murteessu hayye murteessu jechuun waanuma hunda murteessuudhaan lakki wahayyo murteessuu miti waan si fayyadaa qofa murteessi waanuma arkite hundaa'u jireenyi ilma namaa murtiidha lafaa ka'uufis barra murteessee lafaa kaata waanuma arkite hundaa miti gaafa murteessu reefu baraddan isinii baase kara amantiitiin murtiin teeffaa maal fakkaatti hariiroon as rabbii wajji qabdu amma asirratti qaceelloon na hubadha gaafiilee babbareedduudha dhuguma dubbachuuf waanuma dhugaa nu galuun dubbachuu jirtaa hedduu galatooma hogguu murteessitu wanni niin roga kanatti sii godhe karaa amantiitiin karaa fayyaatiin karaa diinagdeetiin karaa barnootaatiin laal waan tana adda baafadhaa dhawaa ta'an jechuu amma waa'ee fayyaa irraa yoo jenne nama ispoortii hojjechuu dalagu qaama isaa irree baasuu barbaadu tokko yoo ta'e tatanaa wal qabate irra murteessaa obboleeyyan kiyya wahuma argan dugda murteessaa deemuu miti wanni murteessinu san maalii dura maali wanni maali isin barbaadda maal barbaadda siin na gaafateemi maal barbaadda maali wanni ati irra murteessuu barbaadde san wanni murteessite sanoo hagamta akkasi barbaachisti dhugaa dheebuu waan sanii ni qabda maaliif si barbaachis mee taniif gaafadhu hagamta akkasi barbaachisti dhugaa wanni sun si jijjiirti hoggoota akka takka warri hojjettoota gartee hoggoo hojjettoota mootummaa yookaan hojjettoota biiroo dhuunfaa dalagan wanni niin ani guddachuu barbaadduuf diploomaan qabaa digiriin qaroo maaliif digirii baratta jennaa damooza kiyya naa dabaltii arkitanii bakka murteesse jechuun odoo yeroo hin qabne yeroo hojiirraa ba'e isaa ol takka cinaa booda kara mana barnootaa yookaan kara kolleejiidhaaf hiigan maaliif mindaa irra caalaa argachuudhaaf jireenya fooyyeessuudhaaf arkitee ammaasis murtii irratti wareegama kafaluun dirqama obboleeyyan kiyya irra wareegama tokko kafalaagaa fakkeenyaaf sa'a ol takka booda ba'ee namni halkan silaa ijoollee isaa galuu qabu hogguu kara mana kolleejii deeme sa'a silaa warra isaatii kan nuu qabu san wareegama kafaleeti kolleejii dhaqee baratee mindaa isaa dabalatee mindaa saniin mana isaa tasgabbeessaa jechuun murtii jechuun akkasi. Baay'ee natti tolee har'arraa eegaleen itti fakkeenya. Okay. waan ajaa'iba takkaas irra barreesse akka nama barnootaa hundatti wanta roga gamanaatiinis wanni laayif koochiidha akka ekspertiitu waan hin beeku waan qabuuf jaartiin tiyya takka na gubdeetii hiikuudhaaf murteeffadhe amma nagaan kabaja yaa obboleessa kiyya qaalii dhageessittiin hima jaartiin tee tanuma gaafa dura gartee leenyoo yookaan qaadhimaa ta'e taatee isii fuudhuudhaaf yookaan isiidhaan bultii isii wajji jaaruudhaaf gorara buuftee santu isiidha bakka tana beekte mata duree keenya alaa dhugaan isin hima warri wal jaalate hogguu hamtuun isin mudatte please walitti hin jarjarina gargar ba'uuf hin jarjarina isin jidduu keessaa ilmoo jiraachuu danda'a warri keessan ni jira warri isii ni jira hawaasaa jira hogguu bultii jaartan bultiin tanama tokko qofaan ta hawaasaati
akka hawaasaa yaada bultii yaada gaarii haasa'u obboleessi keenya hiikuudhaanii miti furmaanni walis siqa haasawaa mee nama qubalaachuu mee fi qubalaan dhume bultii keessa hogguu rakkoon uumamtu yoo haa ta'isii qofaami yoo haa ta'isaa qofaami har lamaaniinuu kontribiishinii ni jira hogguu aartan jaalala duraa san yaadadhaa tiiktookii kan jira dalageetiin jira kanuma gorora buusteefsantu isiidha dhageesse gargar bahuu odoon ta'e mee hogguu takka dhiifamaa oduman balleessin mee dhiifama ji'i bultiin ta'e tasgabbaa'uu dandeessi taa hiikkaa bira geessisuun deebi'uu dandeessi. Oduma gartee inni garaa si gubu dhiifama yaa abbaa manaa kiyya yaa haadha manaatii dhiifamaa fi galata lamaan kun waa hedduu hiika. Ammaas hogguu rakkoon uumamte waan gartee rakkoo isin godhan san rakkoo amma dura isin godhan akka hijaatti as deebistee arran kaasin guyyaa wal loltan arra duraa akkana nagooti gaafa akkasii akkana nagooti yoo jette daranuu adda hiikaa deemtan. Hogguu wal loltan achuma dhaabuu yoo aartan yeroodhaaf jecha wal afaan hin deeffatina usaa. Obbo qalbiin teessan tasgabbooyte jecha gaarii walii deebisuu waan dandeessaniif wal dhaga'uu waan dandeessaniif adaraa ammoo addan bahuuf deemtetti addan bahin piliis xiqqoo obsi tasgabbaayii isiin bareedduma sanii bar tanuma sii wajji jiraattee akkasii jaalattee manguddoo ergitee isii san fuute isiin sanuma arraas dhaabbadhu tasgabbaayii mee arraan tana tasgabbaayite hiree takka naatuma guddummaa seenaa hiree takka kannii fi ifiifillee hiree takka kan isii qofaa fi miti ifiifillee gama biraa deemuurra tanuma yoo suphatte yoo haa'u tolfatte irra sii wayyaan jaha mata duree kiyyarraa waan hin baheef dhiifama naa godhaa jecha ajaa'ibaa tokko asirratti argeeti jecha keessaniin ture. Mm-hmm.